Good evening, doctor. Salesman. Akkam olte doktor. An kaampaanii doonii keessatti to'ataa gurgurtaati. Azaabaaf jannanni ni jira. Namni aadiin akkiyyaa kun akkamii waan akkanaa kanatti amana. An amantii tokkollee itti namanu. Well, that's the question that how do I know that hell and heaven? Gaaffiin obboleessi gaafate azaabaaf jannanni jiraachuu isaanii akkamittiin beeka? Namni adii waan kanatti akkamitti amana? An amantii takkatti illee namanu jira. Obboleessa, amantii jechuun maal jechuudha? Amantiin karaa jireenya keenya ittiin gaggeeffanna. Amantiin jireenya kee akkamitti gaggeeffatta kan jiru si garsiisa. Namoonni hedduun waa'ee amantiitiif cinquun fedha. An dhaladheeraa waan barbaadeen dalaga. Jireenya kee akkamitti gaggeeffachuu akkan qabu niin beeka jiru. Fakkeenyaaf gara bosonaa yeroo duraatiif deemtee jennu. Firiiwwan bosona san keessa jiran hundi summii qabaachuu fi qabaachuu dhabuu isaanii hin beektu. Firii argatte hunda yoo nyaatte tarii firii summaawaa nyaattee du'uu dandeessa. Maal gochuu qabda ree? Ogeessa gaafachuu qabda. Sirrii mi obboleessa? Yoo si dhukkubee eenyu bira dhaqxa? Yeroo dhukkubsattee isa dhaqxa? Gar doktoraa dhaqa. Maaliif? Sababaan doktoroonni dhukkuba wal'aanuu irratti ogummaa qabu. Ani ilma namaati. Of wal'aanuu hin dandeenye jechuu hin dandeessu. Sun waan quraanni suuraan haala keessatti nu barsiisa. Quraanni suuraan haala suuraa 16 ayyaa 43 irratti akkasumas suuraa Anbiyaa suuraa 21 ayyaa 7 irratti akkana nuun jedhe. Fas'aluu ahli zikri in kuntum laa ta'lamuun. Yoo kan hin beekne taatan warra beekumsa qabu gaafadha. Haaluma wal fakkaatuun jireenya keenya gaggeeffachuudhaaf ogeessa gaafachuu qabna. Ogeessa keenya eenyu? Ogeessa keenya eenyu? Isa nu uume. Eenyutu nu uume? Rabbi olaanetu nu uume. Kanaafuu ajaja Rabbii olaanee jala deemuu qabna. Yoo jireenya Rabbii dhugoomsuu didde kaaseta kiyya kan quraanni kalaama Rabbiitti juulaal. Kaaseta san keessatti karaa loojikaa fi saayinsiitiin jiraachuu Rabbii mirkaneessee jira. Yoo awwaama taate immoo obboleessa ati awwaama. Ati awwaama. Ifan maan jette? Ati awwaama. Lakki. Awwaama miti. Eegasuu ati maal ree? Rabbitti amantaa? An humna wayii ni amana. Garuu? Gaariidha. Rabbitti ni amanta jechuudha. Humna jettee waamtus supernatural jettee waamtus Rabbitti ni amanta jechuudha. Waan wayiitti ni amana. Waan wayiitti ni amanta. Garuu maqaa isaan beektu. Maqaan isaa Rabbi. Humna jettee waamuu dandeessa. Waan barbaadde jettee waamuu dandeessa. Yoo Rabbitti hin amanne kaaseta kiyya kan quraanni kalaama Rabbiitti juulaaluu ni dandeessa. Humni sun eenyu akka ta'e yoo hin beeknellee kaaseta kiyya quraanni kalaama Rabbiitti juulaaluu dandeessa. Kaaseta san keessatti karaa saayinsaawaan karaa shakkii hin qabneen Rabbi subhaanahu wa ta'ala jiraachuu isaa mirkaneessee jira. Akkasumas quraanni kalaama Rabbii ta'uu isaa mirkaneessee jira. Gara gaaffii keetii adufu yoo humna wayiitti amana jette amantitti ni amanta jechuudha. Akka dikshinaarii Oksforditti amantii jechuun humna jabaa ilma namaa to'atutti amanuu fi gabbaruu. Qaama gooftaa ta'e yookaan sanama gabbaruu. Kana jechuun ati amma amantiin jiraachuu isaatti ni amanta. Dikshinaarii bantee dubbistu amantii jechuun humna jabaa ilma namaa to'atutti amanuu jechuudha kan jiru argatta. Ati amma humna sanitti ni amanta. Qaama Rabbi ja'amu yookaan ammoo sanamoota gooftaa ja'amanii gabbaramanitti amanuu jechuudha. Ati amma amantiin jiraachuu isaatti ni amanta. Garuu maqaa amantii keetiin beektu. Kanaafuu an amantii hin qabu hin jiin. Ammas waa'ee humna kanaa beekuu yoo barbaadde kaaseta kiyya quraanni kalaama Rabbiitti juulaaluu dandeessa. Amma gara gaaffii kee kan bu'uuraa dhufnu. Azaabaa fi jannanni jiraachuu isaanii akkamitti mirkaneessuu dandeenya? Kaasetota kiyya kan amma duraa yoo dhaggeeffattee jiraatte waa'ee saayinsiitiin wal qabatee wantoota hedduu quraanaan wal qabsiisee mirkaneesseetiin jira. Saayinsii fi quraana yoo wal bira qabnu waan quraanni waa'ee saayinsii dubbate keessaa wantoonni parsantii 80 ta'an guutumaan guututti sirrii ta'uu isaanii mirkaneeffameera. Quraanni waa'ee saayinsii hedduu haasa'u. Wantoota inni irraa dubbatu kanneen nuti dhiyeenya kana beekne. Waa'ee astiroonomii, waa'ee boca lafaa, waa'ee dhoohinsa guddaa, ifni addeessaa ifa balaqqeessee malee ifa isaa ta'uu dhabuu isaa, waa'ee marsaa bishaanii, waa'ee baayoloojii, waa'ee bootanii, waa'ee ziyooloojii, waa'ee imbirooloojii haasa'u. Yeroon ammarra jirru yeroo saayinsii fi teekinooloojiiti. Quraanni waa'ee wantoota kanneenii maal dubbataa jennee yoo qoranne wanti argachuu dandeenyu waan quraanni waa'ee saayinsii dubbate keessa kan 80% ta'u guutumaan guututti sirrii ta'uu isaati. Parsantiin hafe 20 shakkisiisaa kan jiru keessa jira. Sirriis hin jaamne, dogoggoraas hin jaamne. Parsantii 20 kana keessa parsantiin 0.1 ta'uu dogoggora hin jaamne, shakkisiisaa jaame. Kanaafuu akka loojikii kiyyaatti parsantiin 80 kan ta'u guutumaan guututti sirrii yoo ta'e parsantii 20 san keessa ammoo 0.1 kan ta'u yoo dogoggora hin jaamne inshallah parsantiin 20 hafe sunis sirriidha ni jaama. Kun amantii loojikiiti.
Ano geessa fayyaati. Quraanni waa'ee astiroonomii dubbata. Waa'ee embirooloojii dubbata. Waa'ee jeenetiksii haasa'u. Wanti quraanni dubbate hundi sirriidha. Ati ammoo obboleessa ati osoo doktorummaa qabduu azaabatti amantaa? Jannatatti amantaa? Jinnootatti amantaa? Du'a booda jireenyaatu jira jettee amantaa jettee na gaafachuu dandeessa. Kanaafuu loojikiin kiyya saayinsiin humna jabaa waan hin qabneef qabxiilee parsantii 20 ta'an mirkaneessuun itti ulfaate. Saayinsii wantoota kanneen mirkaneessuu hin dandeenye. Tarii saayinsii waggaa 50 booda yookaan waggaa 10 booda wantoota kanneen beekuu danda'a. Haa ta'u malee saayinsiin har'a sadarkaa sanarra gahuu hin dandeenye. Parsantiileen 20 kan saayinsiin sirriidha yookaan sirrii miti jee mirkaneessuu dadhabe sunis insha Allah sirrii ta'uun isaanii ni mirkaneeffama. Karaa jiraachuu azaabaa fi jannata ittiin ibsu keessaa tokko isa ammas hime kana. Karaa biraatiin karaa salphaadhaan quraana osoo hin fayyadamsiifne obboleessa gaaffii salphaa si gaafadha. Qabeenya namaa saamuun gaariidha moo hamaadha? Saamichi gaariidha moo hamaadha? Saamichi waan hamaa. Hamaadha. Intala dubraa gudeeduun gaariidha moo hamaadha? Lakki hamaa. Hamaadha. Amma gaaffii tokko karaa loojikiitiin si gaafadha. Mee anaa kana maafiyaa guddicha jiyyaati. Ansaamtu guddaadha. Karaa loojikiitiin akkasumas karaa saayinsiitiin annama saayinsii fi loojikiiti. Karaa saayinsii fi loojikiitiin saamichi kun anaaf hamaa ta'uu isaa naa mirkaneessiti ammumaan tana saamicha dhaaba. Sababuma takka saamichi anaaf maaliif hamaa akka ta'e qofa naaf mirkaneessa. Sanboota saamicha ni dhiisa. Namoota biraa miidha. Warra biraa miidha. Namoota biraa miidha. Ammaaltu na dhibere. Ayyoon saamee jarri miidhame. Ayyoo riyaala kumaan lakkaa'umaa ta'e faayidaa naaf qaba. Fiilmii ittiin ilaaluu danda'a. Hoteela urjii 5 ittiin dhaquu danda'a. Namoota biraa yoo miidheessa aana nan miidhu. Wanti ani si gaafadhe saamichi anaaf hamaa ta'uu isaa naaf mirkaneessi. Namoota biraatiif hamaa ta'uu isaatii miti. Awwaa'een namootaan hin cinqu. Saamichi anaaf maaf hamaa ta'e yoo maallaqa kumaan lakkaa'ame ta'e inni miidhame maaltu na dhibe? Awwanta na miidhu hin qabu. Yoo namni wayii miidhame awwanti na miidhu jira. Amma maallaqa saniin bashannanuu fiilmii ittiin ilaaluu ni danda'a. Soorata barbaade nyaachuu hin danda'a. Kanan si gaafadhe anaaf saamichi maaf hamaa akka ta'e loojika quubsaa tokko qofa naa kenna. Namoota biraatiif hamaa ta'uu isaarraa sin gaafan. Ammaa fe'aa guddaadha. Humna jabaan qaba. An nama saayinsiiti nama loojikiiti. Anaaf saamichi maaf hamaa akka ta'e sababaa loojikaa tokkoon naaf mirkaneessa. Ani saamicha ni dhaaba. Hayyee yaali kaa. Yaali takka. Maaf hamaa ta'e. Deebiin hin jiru. Deebiin hin jiru. Yeroo 20-30 yeroo hanga dandeesse yaalii godhii deebii naaf kenna. Akkumatu jetti. Amantiin karaa jireenyaati. Waa'ee amantiitii miti. Saamichi maaf hamaa akka ta'e naa hime. Gara amantiin deemin. Lakki. Gar qabxii sanii ni dhufa. Waa'ee qabxiitii miti. Dura saamichi maaf hamaa akka ta'e naaf hime. Qabxii kee boodatti deebina. Kanaafuu sun karaa jireenyaati. Waa'ee karaa jireenyaati miti. Akka ati yaaddutti anaaf saamichi maaliif akka hamaa ta'e naaf hime. Anis saamicha ofirraa dhiisa. Akka yaadutti saamichi namoota biraa miidha. Namoota biraa miidhuun isaa ana maal na godha? Saamichi ana na miidhaa? Sababii isaa? Namoota biraa miidhuu isaatii miti kan gaafadha. Ana na miidhaa? Egaa hawaasa keessatti uumamne. Hawaasa walitti dhufuun keenya hin oolamu. Hawaasaan ammoo wal dur dhaabachuu dandeenya. Hayyee hawaasaan walitti dhufnaan wal arguu dandeenya. Anis hawaasa ilaalutti jira. Maal inni ree rakkoon? Saamichi maaf anaaf hamaa ta'e? Hawaasis hin kabaju. Hawaasni kabajuu dhabuun isaa maal narraa hir'isa? An chicken biryaanii nyaachuu danda'a. Gara mana fiilmii deemee fiilmii ilaaluu danda'a. Gara hoteela urjii 5 deemuu danda'a. Hawaasni kabajuu fi kabajuu dhabuun isaa jijjiirama maaliifidha? Hawaasni nama tokko ni kabaja haa jennu. Hiyyeessi achi jiru ammoo waan nyaatu hin qabu. Namni sun gammachuu qaba. Lakki. Nuti nyaata nyaanni barbaanna moo hin barbaanne? Jiraachuudhaaf soorratatti ajamna. Hawaasni nama kabaja jenna. Garuu namni beelaan du'u jira. Indiyaa keessatti namoonni 10,000 lakkaa'aman beelaan du'u jiran. Kabajni hawaasaa maal jijjiirama fide? Ankasi gaafadhe saamichi maaf hamaa ta'e kan jiru akka naaf himtuuf. Anis deebii yoo argadhe saamicha dhaaba. Anaaf saamichi maaf hamaa ta'e? Hayyeemee uummata asitti argame jidduu namni isa gargaaru jira? Saamichi maaf hamaa ta'e? Deebii hedduutu jira. Anu si gargaara. Poolisiin si qaba jechuu dandeessa. Sababaan loojika gaariin tokko poolisiin si qaba kan jiru. Sirri moo sirri miti? Sirri. Ati garuu deebii kana naaf hin kennine. Ani si gargaarutti hin jira. Garuu obboleessa ammaa fi humna jabaa qabu akka teessitti himeera. Poolisoonni to'annaa kiyya jala jiran. Ministeeronnis to'annaa kiyya jala jiran. Maafiyaa gurguddaa laale.
Maafiyaonni gurguddoon poolisoota of jalaa qabu. Poolisoonnis warra maafiyaa kanarraa kafaltii argatu. Poolisoonnis kafaltii aanarraa waan argataniif maaf na hidhu. Saamtonni xixiqqoon akka keetii waatu hin qaban. Yoo hattee ni qabamta. Ammaa fe'aa guddaa waan ta'eef poolisoonnis ministeeronnis aanarraa kafaltii argatu. Kanaafuu to'annaa kiyya jala jiru. Saamtonni xixiqqoon akka keetii saamuu hin danda'an. Saamtonni gurguddaan akka kiyyaa garuu saamuu danda'u. Ammas si gargaara. Sababni biraa immoo tarii namni biraa dhufee si saamuu danda'a kan jiru ta'uu danda'a. Angaardiyyoota dhibbaan lakkaa'aman waan hin qabuuf namni saamu hin jiru. Hunduu duubaan dhaabbatanii eegu. Hattuun xixiqqaan garuu eega saameen booda nama biraatiin saamamuu danda'a. Angaruu waardiyyoota hedduu waan hin qabuuf namni saamu hin jiru. Boodigaardii dhibbaan lakkaa'aman kan meeshaa waraanaa AK-47 qabatanii dhaabbatanii ni eegama. Kanaafuu loojikiidhaan saamichi maaf hamaa akka ta'e ibsuun si rakkisa. Beekumsa saayinsii fi teekinooloojii qabdutti fayyadamte saamichi maaf hamaa akka ta'e nama mirkaneessuu hin dandeessu. Kanaafuu ilma namaa amansiisuuf waan dogoggora yoo hojjette wayita dootu. Maaltu dogongora? Saamichi dogongora ta'uu isaa yoo hin beekne jalqaba saamichi dogongora ta'uu isaa mirkaneessuu qabda. Saamichi bakka kamitti dogongora ta'e? Saamichi dogongora ta'uu isaa yoo mirkaneessite yoo san waan dogongora hin dalaginaa jettee nama gorsite. Kanaafuu maaltu sirriidhaa maaltu hamaadhaa kan jiru akkasii himu uumaatti ajamta. Nyaata kamtu gaariidhaa kamtu hamaadhaa kan jiru akkasitti himuuf doktoratti ajamta. Nyaanni kun summii qabaa kun ammoo kan nagayaatii appilsiif gaariidhaa. Wild berries ammoo summii sitti tahaa jee doktoratu sitti himu. Rabbi caalaa ammoo doktorri waan hunda sitti himu hin jiru. Obboleessa loojikiidhaan wayitaa isa hinu maafiyaan sun boodigaardota qaba. Namni isa miidhuu danda'u hin jiru. Garuu seerri kun nama hunda adabuu hin danda'u. Italii keessa maafiyaa hedduutu jira. Indiyaa keessattis namoonni rakkoo hamaa keessa jiran hedduutu jiru. Seerri namoota kanniiniif homaa godhuu hin dandeenye. Seerri kiisha isaanii keessa jira. Haa ta'u malee ati akka nama aadii tokkootti namoonni kunniin adabamuu hin qaban jettaa. Intala dubraa gudeeduun gaarii moo hamaadha? Namoonni hedduun kan ijoollee dubraa gudeedan ni jiru. Ijoollee dubraa gudeedu. Wanti godhame tokkolleen hin jiru. Seerri isaan qabuu hin dandeenye. Kanaafuu namichi kun adabamuu hin qabu. Sirri moo sirri miti? Sirri. Garuu namoota hedduu addunyaa kanarra argineerra. Maafiyaalee gurguddootu ture. Maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amuu qabu. Osoo eenyu waa isaan hin godhin du'a nagayaa du'an. Namoota kanniiniif murtiin wayii jiraachuu qaba. Deebiin waan kanaa rabbiin uumeen kennamee jira. Suuraa Al-Imraan, suuraa 3ffaa, aayyaa 185 irratti kullu nafsin daa'iqatul mawt. Lubbuun hundi du'a dhandhamtuudha. Mindaawwan keessanis guutummaan kan argattan guyyaa qiyaamaati. Jireenyi duniyaas meeshaa gowwomsaa qofa. Du'aan booda kaafamuun hin jiru taanaan jireenyi amma jiraachaa jirru kun jireenya haqaa yookaan jastiis miti jechuudha. Wanti nuti jennu haqni dhugaa guyyaa kaafamaa fi mindaa san kennama. Uumaan keenya rabbiin olaanee guyyaa san murtii dhugaa ni kenna. Nama waatuun tarii ati amma saamtuu guddaadha. Fakkeenyaaf amma ati maafiyaadha. Ani muslimaa jennu. Namni arrasi miidhu hin jiru. Poolisiin to'annaa kee jala jira. Namni kun adabbii argachuu qabaa jees gaafannaan eeyyennaan jedhe. Ati maafiyaa guddaa taatee yoo hatte namni biraa si'atuu hin danda'u. Garuu nama kanaaf murtiin kennamuu hin qabu. Saamtonni hedduun namoonni akka raawwatan hedduun yoo du'aan booda kaafamni jiraate malee nagayaan addunyaa tanarraa galan jechuudha. Yoo du'aan booda jireenyi biraa hin jiraanne saamichi hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu. Dubra gudeeduun hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu. Kitaabni dachii tanarra jiru kamuu Maazar Tereezaanis Maatamaa Gaandiinis saamichi hamaa ta'uu mirkaneessuu hin danda'an. Sababni isaa gaafii takka si gaafadha. Akka seenaan nutti himutti Hitler Yahudoota miiliyoona 6 gube. Yahudoota meeqa? Miliyoona 6. Miliyoona 6. Seerri Hitler to'annaa jala oolchaa jennu. Hitler Yahudoota miiliyoona 6 osoo lubbuun jiran waan gubeef adabbiin ati yakka isaa kanaaf madaala jettee kennitu adabbii akkamiiti? Adabbii gahaa kennuufii dandeessaa? Obboleessa. Haggaaf duutii dhageessis tursiisa. Hayya adabbiin kun yakka inni Yahudoota miiliyoona 6 gubeef madaalawaadha. Mana hidhaatti galchuudha moo gubuutu hamaadha? Gubuudha. Kanaafuu adabbiin guddaan ati isaa adabuu dandeessu osoo lubbuun jiru isaas gubuudha. Haa ta'u malee kunis namoota miiliyoona 6 keessa nama tokko qofaan wal qixxata. Warri hafe kan miiliyoona 5 fi 900 fi 99 fi 999. Waa'een namoota kanneen yoo seera kamiin namoota kanaaf haqa yookaan jastiis kennuu dandeessa? Garuu quraanni suuraan isaa suuraa 4ffaa aayyaa 56 irratti akkana jedha. Dhugumatti warra keeyyatoota keenyatti kafaran nuti ibidda isaan seensifne. Dhawaata gogaan isaanii gubatuun akka isaan laalaa dhandhamaniif jecha gogaa isaaniif jijjiira. Kanaafuu Hitler namoota miiliyoona 6 eegaa ajjeese rabbi azaaba isa seensisa.
azaaba keessatti ammoo gogaa haaroo yeroo miiliyoona 6 isaa kennee isa guba asitti miti addunyaarraa boodaa sanitti azaaba keessatti kanaafu ani Hitler nama miiliyoona 6 akka hin gubneef jecha wanti ani isaan jechuu danda'u dachii kanarratti ati nama miiliyoona 6 yoo ajjeeste rabbi ammoo yeroo miiliyoona 12 azaaba keessatti sugubaa kan jiru adabbii kana asitti isaa kennuu hin dandeessu wanti beekuu qabnu hubannoo azaabaa fi jannataatiin malee saamichi hamaa ta'uu nama mirkaneessuu hin dandeessu dubra gudeeduun hamaa ta'uu mirkaneessuu hin dandeessu sababa kanaaf uumaan keenya rabbiin olaane kan ilma namaa hunda uume maaltu nuuf hamaadha maaltu nuuf gaariidha kan jiru nuuf hime seeraa fi heera jiru nutti hime isa kanatu amantii jaama kanaafuu wanti ati godhuu qabdu kitaabban jiran keessaa isa kamtu dhugaan rabbii olaanaa irraa buufamee kan jiru adda baafachuudha qorannoo eega gaggeessiteen booda quraana ta'uu isaa hubatta kitaabban amantii hundi waa'ee rabbii olaanaa haasa'u kitaabban hundi gara kitaaba xumuraa fi golabbii qur'aanaa akka ilaalu nutti akeekan ergamaa xumuraa fi golabbii nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jala akka deemnu nu himan deebisaasiif kan to the last and final revelation the Quran and last and final messenger prophet Muhammad peace be upon him. Hope that answers the question. Thanks.